Ardentii dhaja. Eegasirraa xaaliyaan achirraa ardentii kaasee bakka kanarratti qubsiisee bikkoloroo roomaa deemti. Ilmaa akka biyya rooma fakkaatii roomaa xiqqoo jee bakka kanatti alleentirraa si deebisee ta'anis akka hojiidhatti ni qaba. Yooni abbaa mina laasirratti hoo? Dursa akkuma kaafatti achirratti xaaliyaan kajammate. Akka gulliitti illee dhaabee kajammare alleentirratti. Alleentii san maal jedhu mana itti gaafatamaa isaanii to'achi. Mana sanillee boggaalatti illee mana ijaara. Bulchiinsi aanaa kana. Mana san milaalbaatee yoo dhaqxee ilaaltee hin beeku. Asaasni isaa kan lafaa ba'e saantima 80 bal'inni isaa. Asaasni akkatti masaraan lafaa ba'e saantima 80. Dabiliin jaaramii dhagaadha. Achirraa kaateeti as dhuftee asitti mana eegalte. Hoggaa mana eegaltu warri achi bare sun muuza jala deemanii fidanii asitti gullitii dhaaban. Muuzaa fi lukkuu fi qillee jala deemanii fidanii asitti magaalaa kana dhaaban. Magaalaa kana dhaabanii eegasii manneen kana ijaaranii asitti manneen itti gaafatamaa fooqii kana ture. Gaafatamtoota isaaniiti. Karaminyeerii jedhanii akka abbaan keenya himetti seenaa mana karaminyeeriiti. Wanta kanaa deebi'anii manni amma bulchiinsa magaalaa godhine kun mana haatimaati. Abbaan isaa garuullii jedhanii warra garuullii jedhanii. Wanta kanaa haa olii kana warra isteefoo jedhaniiti mana barumsaati. Mana barumsa dhalaatii fi kadhiiraa gargar godhee ijaare. Guddaan gamanaa kun kadhiiraa fooqin kun immoo kadhalaa. Amana yaayaa fattaane. Akkasitti waan kana tolchanii yeroo amma nuti horii eeynu manni saafitta. Wanta cabaan qabne roomiin biffisni wanta kan taane. Eegasii uummanni keeyyatti seenee buqqisuusan. Buqqisanii caccabsanii haga dhagaa isaa dhagaa gimbii kan hundarraa baasanitti. Yeroo amma nuti gartee as bulchiinsa magaalaa kana taanu san nin doowwan dhagaa diiguu isaanii. Dhagaa akkan diine manni kun mana yoo tolchan itti fayyadamanii diiguun dandeessan jeetiin doowwee yaayaa haaromsiisee ilaa har'aa jira. Yaayaan kanatti siisaamna haaromsitaa ijeeni. Saniin umriin isaa amma eedisinaa faca'ee dhumu. Sanii achi ka jiru gubbaan isaa cufaadha ture. Masjida mukaa kun gubbaa isaa kana waraana gaddiitu. Qorqoorroon isaa chaklarraa ka dalagamti motooni. Qorqoorroo tana diiganii facaasanii fixaniiti muyni isaa saantimeetira 30 furdinni isaa akkatti bal'inni furdinni saantimeetira 20 ribraaba qodhatee fooqii kana gubbaa kana isaan hunda baasaniiti fottaifatanii kan waraanni gaddiidha caccabsanii. Kaleessa bu'aarraa nama waa barreessu dhaabuddaa maraa jaarsa dur agartameen dabrinaa biraa jaarsa dur agartameen dabrinaa biraa odeessaa jaadii barreessaa